duraan dura namu akkuma argaa jirtan ajandaan guddaan qilleensa kana dhiphisaa jiru waa'ee Khadir Martuu fi Jawaar Mahmadi deebi'ee ammallee yaadataa Junaydii asirratti as keessa fidaa jirtanii waa hedduu dubbatamaa jira. Sadaffaa waa'ee daangaati. Waa'ee daangaarraa waa xiqqoo dubbadheetiin sanbooda waa'ee Khadir fi waa'ee Jawaarraa dubbachuu fedha. Achumaanillee waa'ee yaadataa Junaydiirraa dubbachuu barbaada jechuudha. Waa'ee daangaa ilaalchisee waa'ee mooyyaalee dubbiin daangaa tuni dubbii ibidda fi qabsiisuuti. Maaliif jennaan afaan lama dhagahaa jira. Mootummaa naannoo Oromiyaa labsa kiliirte ummataaf kannaan jiru. Immoo akka mootummaan federaalaa jedhuu fi akka warri naannoo Somaalee dubbatutti lafuma duraan harkaa qabnu kalasteraan adda qoqqoonnee wanni goone jechaa jiranii. Immoo akka nama tokkotti akka dhuunfaatti dubbiin tun mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan caffee Oromiyaa dubbii tana sirriitti gaafii tana ummataaf kiliir gochuu qaba jechuudha. Yoo lafa tana dabarsee jiraatellee dabarsinee jira jee ummataaf kiliir godhuu qaba. Yoo hin tahin immoo waan kana ummataaf kiliir gochuu qaba. Maaliif jennaan waan qulqulluu miti kaas deemaa jiru waan kiliir ta'ee miti dubbiin daangaa tun asitti hin dhaabbattu. Yoo takka nama harkaa baate waan hin deebineef haalli mootummaan naannoo Oromiyaa itti ibsaa jiru qubsaa miti. Welcome everybody. Ali Yusuf, Muhammad Sani, everybody. Bagana gaan dhuftan welcome. Share godhadhaame. Kanaafi mootummaan naannoo Oromiyaa yoo dandahee hatattamaan dubbiin tun osoo isiin karaa gadi hin dhiifne, odoo dhiigallee gadi hin neeyne, osoo namni illee walitti hin buune, osoo dubbiin tun daranuu qabachaa hin deemne mootummaan naannoo Oromiyaa as bahee dubbii kiliir taate yoo lafa tana kannee jiraatellee kanneetiin jira jee ummataaf kiliir godhu akka immoo mootummaan federaalaa dubbatuu fi akka warri miidiyaan biraa dubbatuu fi akka jarrii dubbatutti duraanuu karaa gamaa fi karaa as duraanis nu bulfachaa tura gamaa achii ka Oromootu ture keenyuma kana kilaasteraan goone jedhanii burjaajii jira. Please dubbii tana as bahati mootummaan naannoo Oromiyaa kiliir godha ummataaf. Sirriitti kiliir godha yookaan dubbiin tun nama harkaa akka baatee dubbiin tun qabattee karaa biraa akka nama harkaa baatee warra sababa fedhuu jira warra ibidda qabsiisuu fedhuu jira ajandaa kana akka namni hin babal'ifanne dubbiin tuni dadhabina mootummaa naannoo Oromiyaa biratti argaa jira. Dubbii tana kiliir godha ummataaf as bahati ummataaf kiliir godha. Lakkii duraanis lafti Oromiyaa lafuma Oromoo jala jirti ka amma kannamee jiru kan lafuma Somaaleen duraan bulfachaa turte sanii kilaasterii jijjiirratan jaati ummataaf kiliir godha. Lakkii yoo san hin taanes yoo lakkii kan hin eetan immoo dubbiin tun akka dubbii biraan dhalle akka yaa'ii biratti hin jijjiiramne tana dhaamsa isinii dhaamna jechuudha. Akka nama tokkotti dhaamsa obbolummaa isinii dabarsaa jira jechuudha. Kanaafuu asirratti dadhabbii hamaa mul'ataa jira as bahati kiliir godha. Tana isiniin jenna waa'ee daangaa laalchisee as bahati hirrinaa isinirraa mul'ata rakkoo isinirraa mul'ata as bahati kiliir godha ummataaf jechuudha. Keessattuu pirezidaantii naannoo Oromiyaas ta'ee caffee Oromiyaa ta'ee as bahati ummataaf kiliir godha. Maaliif daangaa waa'ee daangaa kuni waan gaarii miti waan ibidda qabsiisaati yoo taqqabate waan dhaamuu miti waan babal'achuu danda'u. Kanaaf hatattamaan dubbii tana osoo isiin hin babal'anne dafaatii malatti godha. Kabiraa waa'ee obboleessa keenya Khadir Martuutii fi Jawaar Mahmad. Waan tuni dhugaadha. Torbaan lamaan kana ajandaan akka malee oowwee deemaa jira. Immoo obboleessa keenya Khadir Martuu fi Jawaaris ija mirgaatii fi ija bitaatiin jarri kun lamaanuu gootawwanii nu biratti isaan lamaanuu maaliif jennaan Jawaaris qabsoo qeerroo keessatti qooda leencaa bahatee jira. Yeroo sanitti yeroo duraa san irratti jechuudha akka gaariitti qooda leencaa bahatee jira. Qeeqamuun ni malaa hoo jettan yaa qeeqamuun ni mala. Arrabsamuun ni malaa hoo jettan arrabsamuun qabu. Maaliif arrabsamuun qabu? Abbaan fedhe Jawaaris arrabsamuun qabu, Khadiris arrabsamuun qabu. Immoo waan takka immoo kan dagachuu hin qabne. Xiqqoo wanni sooshaal miidiyaa kanarratti deemaa jiru amma fakkeenyaaf Khadir Jawaar qeeqee jira jedhanii warra isa jalaa qabee maaliif Jawaar xuuxa jechuudhaan bifa waan inni godina tokko arrabse fakkeessanii duula bananiitu mul'achaa jira jechuudha. Duulli sunis dogoggora hama duula akkasiisan dhaaba hin barbaachisu. warreen Kadirii tuqame jettanii duula banaa jirtanis dhaaba
Kadir yoo yeroo garii emotionally tahee yeroo takka takka yoo inni keessa makeen beeku an viidiyoo isaa guututti waan hin ilaaliniif immoo isa afaan guuttatee kutaa maqaa yaamellee arrabsuun agarra. Dhugaadha namoonni baay'inni akkaataan haasawaa keetirraa illee waa hiikkachuu danda'an Kadir keenya kan akka obboleessatti si gorsifachuu barbaada. Maaliif jennaan ati amma fakkeenya jechoota tokko tokko bifa onnaatiin yoo jechallee afaanii yaamuu baatte bifa emotionii ta'e yoo waan takka takka dubbatte namoonni karaa biratti hiikkatanii nuuf deemallee siin jedhanii karaa bira hiikkachuu waan danda'aniif obboleessi keenya Kadir please ni gahaa irraa dhaabbadhu. Maaliif jennaani qeeqi nuti illee qeeqaa jira, Ali qeeqaa jira, ani qeeqaatiin jira. Garuu maal seete bifa itti qeexu kana yaaduma isaa dura dhaabbadhu akka gaarii qeeqi yoo san taate dhugaadha. Haala ati amma keessa jirtu dhibdee ta'e kanallee ni beeyna, gootummaa keetis ni beeyna, jeenummaa teetis ni beeyna. Ijoolleen immoo akka isaan si tuttuqan ati waan miidiyaa kanarra ooltuuf karaa adda addaatiin akka ati akka dubbattu si godhan koomantii fi karaa adda addaatiin si dubbisaa jiran jechuudha. Maaliif karuma fedheenoo haa ta'u siis taate ijoolleen isa deeggartulleen dhiisa. Namni tokko akka nama dhuunfatti yoo Kadir yoo Jawaar qeeqe Kadiruma qofa qeeqaa dhiisaa jira keenya. Waa'ee maatii isatti hin dabrina, waan abbaa isattis hin dabrina, waan ilmaan isattis hin dabrina. Just blame him. Done. Yoo Jawaar Muhammad warri Jawaar Muhammad waan jaalattaniif Kadir qeeqna jettanii daangaan dabrina namatti. Yaadataa Junaydittis hin dabrina. Karaa birattis hin dabrina. Tasgabbaawa. Ijoolleen miidiyaa kanarraa akka malee waan oowwitanii jirtaniif xiqqoomeen tasgabbaawa. Temperature keessanillee gabbuusa. Sini gala. Kanaafi xiqqoo tasgabbaawa. Jawaaris gaafa gadaa isatti akka leencatti Oromoodhaaf qabsaa'ee galata guddaa qaba Oromoo bira. Nutis wanni amma booda kana isa qeeqaa jirruuf nullee dabalatee jechuudha. Afaan guuttannee Jawaar arrabsuu hin dandeenye. Afaanuu nu arrabsu Jawaar Muhammad dhugaa dubbachuuf. Maaliif qooda leencaa bahee ni jaalanna obboleessa keenya arrallee borullee ni jaalanna. Garuu yaada isaa dura dhaabbannee jira ni dhaabbanna. Yaada isaa haga dandeenyee morminetti yaada isaa mormuun takka waan inni dhiise san jedhana mee isin Kadir dhiisa. Kadir martuu nama osoo Jawaar Muhammad ganaa qabsoo Oromootti Oromoo faristiin je'in nama Oromoodhaaf qabsaa'e yoo dhugaa dubbanne. Nama qooda leencaa bahe nama wayyaanee dura dhaabbatee waa Oromoo dhugatti dubbate yoo dhugaa dubbanne. Garuu miira keessa hin galchinaan dubbatee mi'ee irraa usaa yoo immoo isin dhuftanii tuttuuxanii daranuu bel je'ee waan biraa wanni godha. Kanaafuu atis obboleessi kiyya Kadir dhaabbadhume xiqqishu tasgabbaa dhaabi. Mee Jawaar Muhammad kanaafuu dhugaadha. Mee dhiisi hin arrabsiniin dhiisi. Maaliif arrabsamu? Jawaaruu arrabsamuu qabu. Dhiisi hin arrabsin. Qeeqiin yaada isaa dura dhaabbadhu sokkee. Dura dhaabbadhu garuu hin arrabsini ni gahaa dhiisi bakka ni gahaa sirratti. Immoo warreen jaalala Kadiriin Jawaar arrabsaa jirtanis yookaan Jawaar qeeqaa jirtan Jawaar bira kuttanii waa'ee godina maqaa dhawaa maqaa lafaa dhawaa wal arrabsaa jirtanis dhaabbadha asumarra nurraa tasgabbaawa. Warreen jaalala Jawaariin Kadirtu lafa teenya tuqe godina keenya tuqe kutaa keenya tuqeettanii arrabsaa jirtanis dhaabbadha isin gaha bakka. Dan finito isin gaha dhaabbadha walirraa tasgabbaawa. Immoo kana alatti immoo akka nama ammayyoometti yeroo namni tokko ka'ee amma mee anuma kana fudhadhaa jira keenya. Hangan Jawaar Muhammad qeequu eegale guyya takka haxaadhaan Jawaar arrabseen beekan guyya takka afaaniin hin baane. Waggaa lama dura gaafa Jawaar Muhammadiif sagalee tahaa turre nama 3,400 laayivii taa'ee nu laalee leenca keenya goota keenya nu jaatu. Osoo guyya takka Jawaar kanan arrabsin osoo guyya takka waanuma yaada isaa dura dhaabbanne qofaaf fuutanii biyya nu laayitan isa okkee rakkoon qabu. Maaliif jennaan nutis waan itti amanne dubbachaa jirra. Waan itti amanne lakkii aboo Jawaar keenya jawwee keenya wanni ati irra jirtu kun sirrii miti dhaabbadhu jennee ni dura dhaabbannee ni qeeqne jechuudha. San biran dabarre daangaa ittiin dabarre hin arrabsin. Maal nu gootan dhuftanii arraba muxuq nu gootan.
نمو أفانو مخلين اللي تخيني قوة تخيني جدا سني دفتني أرى متقل قوتن جواريس وهم إني جاي نوتلين دفني جنة أرى وبلا ينخي إني بلسوم نجاي نوتيس بلسوم نجني ها لكي كرسي جلك بقى نو دم في أوه أو بليسو نو هيري رخنا أوه فتى هيدا راهي سفنة أو قارف أو بليس خيني رفي بابليك رتيس دوبتيس وان نونجي أبو جرانا أبنا وأول دشاء كرسي جلك أبنا قربان المورموت نونجي إلا بتنة مال بليسين أكاسي إيه نونجتة إيه هاي أفرنة مرباس راتك أبلي جنة إلا أفرن that's it دبيساني وجيرة أولتينه هذا أما هركاك أم نيجو سني واني ولا فانو ديبس تملي نما تكون أرب سنين نما تكون كيغني قالوا نما كيغني ملي أرب سنين جتة أكاسي إيه هاي فرنة مربا سر فرنة هونو تقبل له let's go جنة جتشو مال بليسي هاي أكنوا بتمتني ميفل متها إبرو علي خون إنجدتما غافة جوار سجلي دبي غافة إتانا هبتي غافة دكتور تجاين غافة هينو قبيسا غافة إنيو دكتوروني باين أولي قد ديماني أكوان بغنو راهي دمجا أني غمتشو إفساتشو جرم فكاتن نوتي سجلي تهاتو دوغا وجد أبنا جزيون دوغا جنة سجلي تهافتو الرجل مالي في غرغلي maal mee maalirratti gurbaa kana dura dhaabbachuu danda'an jaatiif gaafadha maalirra dura dhaabbatan waan isaan argan kan nuti akkami arguu dadhabne jettaniif gaafachuu dhiistanii amma osoo Jawaar lafaa ka'ee amma 360 degrees jalaadhe within this minute ana haasawu jarana dhaabbadhaa boo haa deeggarru mootummaan Oromooti ka'a kara misooma amma Jawaar maammasinii je rabbittiin isin kadha hundi keessan amma warri amma kan nu arrabsu kun dhugaa jettee Jawaar keenya taqabballe jettanii harkatumtan dhugaan isinima adabadha cubbuu namarran khaayina cubbuu daangaa namatti hin dabrina daangaa namatti dabraa jirtan sababuma maaliif faallaa namaa deemtanii maaliif qeexanii maaliif okay akka nuti maqaa namaa balleessine jenne aboolakki nuti dubbiin Oromoon balbala isii cufattee marihattee maaltu Oromoof gaarii jettee walii galanii erga walii galan booda ummatatti haasbahan malee nuti maalii fi ummata alagaa wajji dhaabbattanii faannoo fi wayyaanee fi shaabiyaa wajjin warruma kaleessa nutuma achi keenya akkamitti jara kana ammallee dhaabbattan jennee dura dhaabbanne dubbiin nuti jenne san immoo kijiban taane dhugaa nu taate alhamdulillah dhugaa nu taate jechuudha saba sanii nu mufattanii nu arrabsan baga nu arrabsan waan nu jaalattaniif nu arrabsan waan nu jaalattanii nu jala deemtanii nu qeexan garuu isokkee humaa rakkoon qabu ammoo ta dubbiin khadiirtuuni waan kararraa baateefin dhaabbadhaa isiniin jechaa jira tana biran kutina isin gaa Jawaaris arrabsamuu qabu khadiiris arrabsamuu qabu kara tokko isin hundinuu mee nurraa tasgabbaawa jala deemtanii illee koomantiin jirre namatti isin dabrina daangaa namatti isin dabrina nama isin arrabsina yoo wal arrabstan abbichuma arrabsaa namni siyaasaadhaaf gabbahe jaalatee siyaasaaf gabbahe gaafa inni siyaasaa gabbahe dasse qeeqamuun waan haqaati garuu arrabsamuu qaballee jeen amanu ani garuu qeeqamuun wahuma jiraati abbaan fedhe ka'ee yoo falmataa Ibiroo jaalatee siyaasa seene abbaan fedhe falmataa Ibiroo irraa dhukkee kaasuu danda'a akka fedhe qeequu danda'a garuu arrabsamuu qaba jeen amanu Jawaaris akkasuma arrabsamuu qaba jeen amanu